Kandena dagesan kandena tinyara pachatani desan Kama malayani kesan biya kesan gadiya ituni abata desan Magayomi tiya kambiyamba desan Kantaya duti tukuyani kesan Kama na chijirsan ya adam biya kesa Saabto koni gala jati karbin kesan Raayyaa tu warma keessa ko dubbata jira. Qaamaan achi teessan yaadaan biyya keessan nuun jedhee Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa. Baala inni kun dhugaa torban kana namichi kun na ajjeesuuf jaalalumaan na ajjeesuuf akkasumas. Baala ergaa namicha kanaa isa dhugaati uummata Islaamaa na dhagaa. Just one message utuun dhaamsa kootti hin darbiin. Raayyaa Abbaa Maccaa looreetii walaloo godhaatii badhaasa qopheessaati. Akka Tsaggaayee Gabramadiin qawweessaa rooba namni Amboo qinee warra Ortodoksii keessatti dur baay'ee barreessa waa'ee Amboon barreessaa waa'ee Lageeniin barreessaa waa'ee Gadaan barreessaa caalaatti immoo waa'ee mana amantii isaanii sana baay'ee barreessaa ture Looreet Tsaggaayee Gabramadiin. So Looreetii nama kennameef sana Abashaa yeroo tokko gadi buusti maaliif gosaan Oromoo waan ta'eef Looreet Tsaggaayee Gabramadiin qawweessa. So amma namni kun amma amantii keessa jira. Amantii keessa qofa moomiti. Waa baay'ee keessa qaba ergaansaa. Kanaaf ilaa kun sinitti hin cimu biyya alaatiis biyya keessaas walitti kottaati biyya keessatti qophii wayii qopheessaati Islaamota keessaa warra akkas walaloodhaan kalaqan wanna jedhan kanaa taayitilii looreetii kennaafi. Ati qorakkoon qabu. Habashoonni looreet maaloo waliin jettu ruubii namicha kanaa hin geessu. Waa tokko hin geessu. Isa dhugaa kun isin hin jiru. Politikaalii isaa iddoo barbaadee jiraatu sanatti wajjin. Abaasa ta'uu biltiginnaas ta'uu ani isa miti. Akka nama dhuunfaa qofatti keessaa fuudhaa badhaasa akka waa'ee ilaalcha isaa maaloo isaa dhiisaati. Waa'ee amantii isaa iyyuu dhiisaa. Garuu dandeettii isaa kanaaf looreet ani gama kootiin gama miidiyaa kootiin gama ODM'tiin looreetiin kenneera. Looreet Ustaazaa Raayyaa Abbaa Maccaa. He is a laureate. He is Oromo laureate. He is Ethiopian laureate. He is African laureate. He is Muslims laureate. But he deserves. So, kanaafi akkaataan